Akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa Naashinaal Piriis miidiyaa oduuf hindigamaa qabadheen dhufe hangafoota oduuf hindigamaa wajjin anne OM. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa Adan qarqara galaanaa irratti argaman mootummaa Adan kibbaatiin doorsa cimaa keessa jiraachuu maddeen keenya ifoomsaniiru. Jimaata Oktoobar 14 2022 akka biyyattiitti sa'aatii 1:00 irratti qaamni hidhattoota mootummaa kan maqaan isaa Jeeshii Qawwiyyaa jedhamu baqattoota magaalaa sanaa irra ji'a sadaffaa gaaf guyyaa 7 bar 2021 sababa ijoolleen mana hidhaa keessatti nama 450 gubataniif sagalee ta'aa turan gama boodaatti magaalaa sanaa keessaa ari'atamanii magaalaa Adanitti baqatan amma akka gama hidhannoo yookaan lola irratti hirmaatan mootummaa Adan kibbaatiin dirqisiifamaa jiran. Waggaa darbe otoo iyyannuu iyya dhabne ammallee iyya dhabuun keenya seenaa ijoollee ibiddaan gubatanii kan gargar bahuu miti yakki ajjeechaa cimaa Oromoo bara darbe baqattoota keenya irratti raawwatame Oromoon callisee nutti ilaaluun mataa malee morma gadi nu awwaale jechuun dubbataniiru. Akka saba tokkotti kan Oromoo irratti bal'aan hin jiru garuu akka bal'anne sanatti waliif yaaduun keenya dhiphataadha jedhan. Kana malees rakkoo hamtuu kamuu waliif gadduu dhiisne walitti gammaduun keenya salphina guddaaf nu saaxile jechuun akeekaniiru. Oduudhuma wal qabate wajjin dachiin Eeshiyaa walakkaa ilmaan Oromoo gammoojjii Saharaa gaara dhakaa fi mana hidhaa mana dalagaatti ijoollee Oromoo lakkoofsi isaanii hin beekamne akka liqimsite waaqnis laftis ragaadha jechuun biyyoota Arabaa garagaraa irraa eeruu nuun gaaniiru. Keessumaayyuu gaanfa baha Eeshiyaa biyya Suudi Arabiyaa keessatti gidiraan ilmaan Oromoo irratti geggeeffamu waan akkaan nama yaachisu ta'uu qaamni mana hidhaa keessa waggaa 3 ture OM addeeffateera. Achuma Suudi Arabiyaa keessatti ijoollee shamarranii daddabarfamanii akka gurguramaa jiranii fi qaama isaanii qalanii kalee fi lubbuu isaanii hedduu akka dhaban namni dubbifne tokko eeruu nuuf kenneera. Maqaan hojii barbaadaa jedhamu yookaan dallaalaan kan beekamu Suudi Arabiyaa keessatti ijoollee Oromoo lakkoofsi isaanii hin beekamne hedduu dabarsee du'aaf akka gurguraa jiran namni du'aaf gurguramee du'arraa Rabbiin hambise xiqqeettee dubbatti. Ilmaan Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessatti woboo deeggarta jechuun doorsisa irratti kan geggeessaa jiru tokko imbaasii fi leellistoota sirna nama nyaataa akka ta'e beekamee jira jedhan. Oduudhuma wajjin bara tokko mootiin namticha tokko hidhee gosti namtichaa lafa guutanii dallansuu guddaan gara mana hidhaa dhufanii akka gadi dhiifamu gaafatan. Mootichi sababni kana hunda rakkattaniif inni maal keessanii jedheen. Gosti inni hoogganaa keenya jedhanii mootiinis eega hoogganaa ta'e inni maaf ofitti callisee dura jedheen. Isaanis gatii isaanii ummanni isaa akka dhufee isinitti garsiisuuf ofiif dubbatu tuffatee jedhaniin. Achumaan mootiin namticha gadi lakkisee garuu dubbiin akka gosti jettee miti namtichi hoogganaa osoo hin taane tiksee re'eeti. Guyyoota muraasa booda mootichi dubbii tana dhaga'ee xalayaa itti erge. Maaf akkas jettaniin namtichi tiksee re'eeti miti jedheen. Ummannis yoo tiksee re'ee keenyaaf ulfina hin qabaanne akkamitti mootii keenyaaf ulfina qabnaa jedhaniin. Ummatni tiksee re'eetiif akkana ta'u goota mootii fi hayyuu isaatiif akkam ta'a laata Oromoo ilaallata. Ummatni beekaa fi hayyuu goota isaatiif gatii hin kennine ummata guddinaa fi kabajaan maluu miti waliin dubbii gaazexeessaa OMN duraanii Muhammad Siraajirraa kan fudhatamedha. Wal fakkaatu irraa ummatni kufiinsaaf dhiyaate goota hayyuu fi beekaa isaa kuffisa. Nama hiyyeessa tokkoof qurxummii yoo kennite beela isaa guyyaa tokko qofa quubsita. Garuu akkaataa qurxummii qabu yoo barsiifte beela isaa umrii guutuu ni quubsita jedhan Profeesar Shamsaddiin Toofiq irraa kan fudhatame. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaataan qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.